السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفونا جرت ومرتي خيسنو بقى جراتني الرجيسن نسنين جتا عران تنازل جودا أكو بك ما في شبكة بلا شك عجائبات سنفوج توك سنفدير فدين جرا أبين كنجت جودا جوي في سنفوجتا أمو خان شريعة هند يوجلا قبات سنفوجتا جتودا زيني موبايل استيسي جتودا Egaa gara barnootaa dabaluun duratti warroonni chaanaala keenya faaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaala keenyaatti dabalamuun dagatiin asirin jecha aappiin irraan tan isinii qabadhee dhufe kun aappii kanaa jechuudha. Ibittiin biqilchiin shanyii haasidummaa haramii goggoysii xaaritee qoma akkanaa jiraattu jiruuf filatamaa. Egaa aappii kana bakkee irraa argachuu dandeessan pilaastoorii keessa argachuu dandeessanii jechuudha. Telegiraama kiyya jala dhuftanii argachuu dandeessanii liinkii telegiraama kiyyaa diskiriipshin booksii viidiyoo amma ilaalaa jirtanii kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Warroonni diskiriipshin booksii hin beekne bakka moor jettu tanarratti yeroo takkaaf gadhooytan jechuudha. ergachara gadhooytaniin booda kana akkuma argitan liinkiin telegiraamaa taniin as kaas jala dhuftee jirti jechuudha. Liinkii taniin qubatti gaddeebise tana irra gattuutan jechuudha yeroo takkaaf. Kana liinkii yeroo gattuutan jechuudha telegiraama jala haala kanaan isin fiduu danda'a. Aappiin ammaa tana maxxanse kana isa kana jechuudha. Aappii kanumarra yeroo takkaaf akkana gadhooytan jechuudha. ergana install godhaa jaa install godhattanii ol baafattu amma install godhadheetiin qaba waan ta'eef narraan eegamu jechuudha. Keessa seennee fayyadama isaa walumaan ilaallaa jechuudha kun aappiin kana waan ta'eef. Egaa akkuma argitan kun aappii amma isaanii fayyadamaa jira jechuudha. Irraa baaseetii waliin ilaallame. Yeroo jalqaba dura dhuftan tuqaa sadeen gubbaa tanarra gattuudha yeroo takkaaf. Update ka jettu kanarra gadhooytanii update godhattu jechuudha. Aappii yoo update hin goone isiniif hin dalagu waan ta'eef. Updatein isaa takka tuqaa takkarra jira akkuma argitan jechuudha. Ammallee yeroo takkaaf dhuftanii servera kanarra gadhooytanii kun akkuma argitan kana hunda irratti isiniif hojjetaa jechuudha. Auto select irratti isiniif hojjetaa kanarratti ni hojjeta jechuudha. Ka barbaadan irra guuttachuu dandeessan mee auto select irra dhiifna ammallee yeroo takkaaf dhuftanii asirra gadhooytuu jechuudha. Egaa erga irra gadhooytaniin booda haala kanaan isiniif fidu kana akkuma argitan istiisii riyaala 30 fi riyaala 43 akkasumas 89 kun akkuma argitan isiniif hojjetaa jechuudha. Zeenii paakeejii warri jalaa qabdan jechuudha. Riyaala takkarraa hanga riyaala 60tti akkaataa itti hidhattan akkaataa majjaala isaatti hidhattanii waliin isiniif fidaa jechuudha kana akkuma argitan. Haala kanaan jechuudha irratti hojjechiifachuu dandeessanii khadiidamii shaniitis ka riyaala 3 riyaala takka riyaala 60 riyaala 10 jira hunda irratti isiniif hojjeta jechuudha. Mee amma kanuma riyaala 60 irra guunne waliin hojjechiifnee ilaallaa jechuudha. Egaa erga haala kanaan irra guutattaniin booda jechuudha aappii kanaas dhuftaniituma connect gootu jechuudha. Kun akkuma argitan aappiin alaaxul dalaguu eegalee jira jechuudha. Qolfiillee mataa irratti ol baatee jirti akkuma argitan. Haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun baay'ee bareedaadha. Gabbuufadhaa irraa fayyadamaan isiniin jaa. Warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayib gootanii chaanaala kiyya dabalamuu hin dagatinaan isiniin jaa. Egaa hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti dhagayaan nu turaa isiniin jaa.